garagalleen gaarummaa obbisa jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa garagalleen nama ammaa bifti isaa gaarummaa garagalleen gaarummaa obbisa jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan kiristiyaanaa kan waaqeffataa hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii qophiin teenya taarraan tanaa shiraa fi yakkoota shanee keessatti Eertiraadhaa fi lafa Eertiraarraa eegamaan booda ilmaan Oromoo kan qabsoo Oromootiif keessatti da'amaa turanirra gahaa turerra keessummaa jabaa qabadheen dhiyaadhee jira. Nama qabsoo tana keessa urmiisaa bara 12 eegalee isaa amata 12 eegalee qabsoo keessatti dabalame kan qabsoo bilisummaa Oromootiif aarsaa guddaa kafalaa turee fi wareegama guddaa kafalaa ture qabsoo tana keessatti shirootaa fi daboota qabsoo maafiyaa guruppii warra buna jala dhalatee warra Oromummaa isaanii shakkii qabuu fi ilmaan milijoollee goobanaa tiin qabsoo teenya tana hacuuccamtee fuudhamtee daandiirraa meeyxe tana maal afaan hojjetamaa akka turan eessatti eenyufaadhaan akka hojjetamaa turanii fi eenyufaarratti akka hojjetamaa turan hundaa'u ummata keenya kan biyya keessaatii fi addunyaarra jiru beeksisuun hangam takka ummanni kana ummata yakkaan qabsoo Oromoodhaa karaarraa meessuudhaaf gufachiisuudhaaf yaa'an ta'uu isaanii kan namaa mirkaneessituu fi hubannoo gahaa namni keenya akka qabaatu kan taasistu. Tanaafuu keessummaa kiyya kaarraa maqaa isaatiif kanaas hogguu asirra dhufneen beeksisaa. Innis laayina irra jira baga nagaan dhuftanii invite share godhaa hanga dandeessanii namni heddummaachuu qaba waan kan akkasirratti eegallaa akkasitti hangasuu obboleessa keenya ilma namaa garagaggala ilma namaa kan jiru kana naatura xiqqoo boodanii eegallaa jechuudha. Farhaan Baddeessaa garagaggala ilma namaa kan jiru. Naanti sokuuna fakkaata daraasaa keessa yoon gartaa. Karasa feesa yoon barkaatee diina gurraacha sibbisaa Oromoo callaa jennee gosa lamii ta'e himataa Weessa boqoo jeegaltee booyyee miimmaan hataawwataa Maqaadhaa gamtuun goobanaa ilma daachee Basaasin duubaa diinaatii hasaasee Intikaalaa gamtuun goobanaa ilma daachee Basaasin duubaa diinaatii hasaasee Garagaggal lama ammaa Bifti isaa gaarummaa Gaararralleen gaarummaa Obbisa jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa garagaggal nama ammaa bifti isaa gaarummaa gaararralleen gaarummaa obbisa jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa ilmi namaa yoo maalumaaf sagantaan jijjiiramaa. Hayyee galatooma namuutu sheer godhaa kan kaanis nurratti haadha qabanii keessummaa keenya kaarraatiin nu dhiyeessa akkasitti
qophii teenya seenaa qophiin teenya taarraa akkuma reefu matarratti tuttuquudhaaf yaaletti naaf saati qasho akkuma reefuun tana akkuma reefuun tana himu yaaletti keessummaa bara 12 irraa eegalee isaa urmii amata 12 irraa eegalee waraana bilisummaa Oromoo keessatti da'amuudhaan achi keessa guddatee aarsaa guddaa kafalaa ture roorrifama adda addaa qabsoo tana keessatti irra gahaa ture waan qabsoo tana keessatti deemaa ture hundaa'u takka takkaan beeku qabsoon ni wayyooti ni foyyooti jechuudhaan keessa turan hundaa'u tokko tokkoon isin dhiyeessinee uummanni keenya hubannoo gahaa ta'e akka irra qabaatu taasisuudha barbaannaa jechuudha. Hubannoo gahaa ta'e uummanni keenya akka irra qabaatu taasisuu barbaanna. Tanaafuu naa obsaaniin bilbilaa so xiqqashona obsa waatu sirriin jirre hangasuu namni isaa wal seenu maati miti telefoonaan sirreessaa jira. All right. Telefoona. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nagaa akami? Akami jirta nagaa fayyaa keeti? Nagaa alhamdulillah akami. Hidhagaa maami? Yaa si dhagaa. Hayyee warri daawwattoota keenya hedduutu as keessa jira. Qophiin teenya taarraa shira shanee keessatti hojjetamaa turtee fi hojjetamaa jirturraa tarragaadhaan beekamtu keessummaa nama urmiisaa bara 12 irraa eegalee qabsoo tana keessatti hirmaachaa turee fi qooda irraa fudhachaa ture aarsaa guddaa qabsoo tana keessa kafale isin dhiyeessuudhaan waan achi deemaa ture eenyufaadha achi keessa maal ta'e eenyu goosise tajattu hunda yaada gaafii deebisaadhaaf isin afheereen jira. Keessummaan keenya kaarraatis obbo Daraaraa Gadaa Barii jedhama. Obbo Daraaraa Gadaa Bariidha. Keessummaa keenya kaarraa kabajamoo ta'uudhaan asirratti nu dhiyaachuu keetiif galatoomi. Hangaasa galatoomatillee ulfaadhu. Obbo Daraaraan eenyu eessa dhalattee eessa guddatte mee achirraa kaanu dura? Akka uummanni si baruu fi akka uummanni Ani godina Baalee naannoo magaalaa Giniritti dhaladhe. Ayyee. Achumatti sagalee ol fudhadhu. Hanga qabsoo sabaatti dabalamutti naannoo wasanitti warra kiyya wajjin jiraachaa ture. Ergas booda ammoo haaluma qabsoon keessa ittiin dabretti akkuma qabsoon nagooti ta'aa ture. Ayyee. Lafuma Oromiyaa keessatti guddadhe jechuun ni danda'a. Garuu ammoo dhaloonni kiyya godina Baalee naannoo Ginniri.
bareedaadha. Qabsoo keessatti bara 12 irraa eegaltee hirmaachuu keetiitu achi qabsoo keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessa guddachuu keetiitu beekama. Mee akkamiin qabsoo bilisummaa Oromoodhaatti dabalamtee waan irraa yaadattuu fi waan irraa beektu daawwattoota keenyaaf nu ibsiti. Gama ijoo gaafii deebisaa teenyatti bifuma saniin ceena. Galatoom gari sun bara dheeraadha gaasu ijoolleedhaan illee akkaataan qabsoo bilisummaa Oromootti itti dabalamuu danda'e lafumaan itti dhaladhe sanii fi faamilii an keessatti uumame sun warruma qabsoo tanarraa qooda fudhataatii ture. Ayyee. Obboleessi kiyya hangafni keenya kan qabsoo kanarratti wareegame miseensa adda bilisummaa Oromoodhaa bara 80 irraa qabeetii nama jaarmaa kana keessa ture 93 naannuma godina Baaleetti magaalaa Odaa jedhamtutti wareegame inni barsiisaadha. Qamarii biroo jedhama. Sagalee likkitti dhagahamtuu jaanii sagalee naa ol fudhadhuuf xiqqoo. Mee haga danda'etti gaa amma dhagahama. Amma ni dhagahama. Ol fudhadhu mee sagalee. Ayyee akkaataan ani qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu danda'e naannoo ani itti dhaladhe sanii sochii jaarmaa keenyaatu ture. Akkasuma lafuma qabsoon Oromoo bara dheeraa keessatti deemaa turte warra akka Bunee Daraaraa, Hasan Juuree, Qassee Muhammad, Haayuseen Suraa namoota akkanaa kanatu lafa san keessaa uumamee egaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo kan jalqabaa Magarsaa Bariillee namuma dhalootaan naannoo keenyaa sanii. Hayyee. Ni dhagahama jaanii akka ammaa haasa'u jirtu kanatti haasa'u hedduu qulqulluudhaan ni dhagahama jaanii. Oofadhu. Duuba gaa sochii waraanni keenyaa fi Amaara hedduutti deemaatii turte argaa guddanne erga guddadhe boodatti ammoo obboleeyyan kiyya qabsoo adda bilisummaa Oromootti dabalamanii hojii barsiisummaa dhiisee durillee nama Sumaalee dhaqee qawwee fuudhee eegas boodallee hojii barumsa deebi'ee barumsa xumuree nama barsiisaa ture gaafa adda bilisummaa Oromoo kutaa Baalee seenu nama mata dureedhaan qabsoo irratti qooda fudhatee waan kana dhagaa waan hin guddadheef argaa waan guddadhe jaalala akkuma naannoo kiyyaatti gaa Amaara waan jibbinuu fi warri kun Oromoodhaa bilchinna guddoo tanallee beekumsa umriidhaan guddoo ta'ee haa wallaalu malee Oromoodha isa jedhuun hin jaaladhaa ijoollee hiriyoota kiyyaa kan madrasaa wajjin qaraan wajjin deemeetiin waraana dabalamee na deebisuudhaaf yaalii godhaa turanii. Ayyee. Bara 90 keessaa 91 dura mooraa Darakuu jedha Harargee dhiyaa naannoo Galamsoo achin ture achiteetti ati qawwee hidhachuun geenyee naan jaali akkasuma Galamsoo ijoollee Ayidaa wajjin Karshallee Galamsoon ture eegas booda ammoo milikaa'ee dhaqeetiin gaafa dhuma 92 na fakkaate qawwee fuudhee Goomsaa Dhugaasaa fa'aa wajjin kutaa Baaleetti ramadamee Baaleen ture. Hayyee. Hamma 93tti naannoo Baalee keessa socho'aa ture 93 dhumarratti lola Jaalcaalaa fa'aa wajjin naannoo Baalee nurra ta'anii irratti ijoollee madoo wajjiniin qabame. Hayyee. Bara 1993 jechaadha. 93 eega chaartaraa baane jechuudha. Bobba Maamuu Bunee Daraaraa fa'aa wajjin akkasuma gooticha Oromoodha nama ijoollee naannoo Dodolaati. Subhanallah maqaan isaan harkaa eenyu. Hayyee. Oguu yaadadheen sitti maqaan isaan harkaa bade. Hayyee umaatime. Duuba warreen kana fa'aa wajjinidha ture Maamuu Bunee Daraaraa gaafsan nu biratti limeedhaan dirtee ajjeette Baqqalaa Dawaanoo. Hayyee. Ani gaafa san umriin kee hidhaan geenye waggaan kiyya waggaa 16 akkana huursoo na geessuu hin dandeenye warra kaan huursoo geessanii kaan bilaattee geessanii nu achuma agaarfaa nu tursiisanii
ijoolleen gaafa san agaarfaadhaa mana hidhaatii wajjin banne aadallee biyya alaa kananii jiranii ani ergasii mana hidhaallee waraanumatti hin deebi'e. Hayyee. Godina Harargee waraana zoonii Harargee keessa socho'aa ture. Seensa 95 irratti gaaga'ama naannoo Harargee naannoo Bookee kan naannoo dura ga'e addaan facaaneeti ijoollee hedduun biraa qabanii ijoollee duraa tokko fa'aa abbaa Saayidii Kiyyaa fa'aa akka ture boottee yaa'anii ijoollee galamsuuti ijoollee kana faana biraa qabanii lafa uummanni namatti iyyaa yoo si arge uummanummaan keenya adda bilisummaa Oromoo akkasii jaalatu suni maalii fi adeemsa dhaabbichi keenya geggeessaa turetu yeroo sana akka uummanni keenya isa jaarmaa balaaleffatu godhe. Hayyee. Haala saniin gara dirraa namoota murna tokko wajjin dhufee Jibuutii kana dhaqee Jibuutii irraa ammoo nama qaqqabuu eegallaan gaatii yoo nama hin qabaatiin haala jaarmaa keessa illee jiru namni si gargaaru hin jiru madoo xiqqoota akkasiin qabaa ijoollee takka wajjin gara Yaman kana dhaqee achi waajjira dhaabaatiin ture jechuu Yamanitti. Hayyee. Ijoollee dabbaloota yeroo san Muktaarii fi Maammas Saanii Usheen Shihaadam jedhaniin warri jaarmaa dhaabaa bakka sanitti hoogganu jara wajjiniin ture. Daawud Ibsaa kanaa fi abbaan caalallee gaafa kora deemuudhaaf achi nu bira turan achii kora deemanii garuu dhiyaarraa dhufne jedhan isaan akka kora san irratti gabaasanitti waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii dhiyaarraa bakka buunee dhufne jedhanitti korarra dhiyaata kora 98 ta'e isaan. Hayyee. Ammoo Yamanima wajjin turre gaafsan. Haya. Gaafa addi bilisummaa Oromoo bifa lammataatiin kora taa'ee yaamicha qabsaa'otaa fi miseensota ofiitti yaamicha inni godhe murna jalqaba ijoollee Suudiirraa dhuftee fi shamarran keenya dhiira keenya jalqaba fuudhee waliin Eertiraa seene keessaa nama tokko 98 baatii kurnaffaa moo baatii 12ffaa keessa se'a. 11ffaa na fakkaate illee yoo guyyaa addaan beekuu baatte. Hayyee. So murna dura Eertiraa dheeyxe keessaa tokko jechuudhaati. Murna dura adda bilisummaa Oromoo bakka buutee Eertiraa seente keessa jirta. Eeywaa ka gaafa san bakka san dhage keessaa nama tokko eegas booda ammoo gara bahaarraa Aarsoo Biqilaatu ergamee dhufe. Hayyee. Inni nu booda dhufe ijoollee takka gurbaa tokko biiftuu kajaan tokko jira ammallee achuma jira barsiisaa wayii ture karaa Suudaanii kana ture achumarraa isa erganisaaf gurbaa tokko illee haru ati akka hooggansaatti nama sadii ture biiftuu kanaa fi dhiyaarraa dhufan isaan biiftuun kun nama sibiiliitti nama barsiisaadha biyyatti malee nama jaarmaa keessa ture garuu achirraa ka'ee dhufe haroon kun ammoo nama dur lafa Eertiraa kana keessa ture amma wareegamee jira nama sabboonaadha ijoollee tuulamaati. Hayyee. Wanumaan inni bakka san dhufeefuu nama reediyoo Asmaraarraa dur darbitu ta'a afaan Amaaraa gaafa dargiidhaa sanii dura taa'aa ta'ee lafa sanii hojjechaa ture uummata biyya saniitii fi aadaa biyya sanii ni beekaa dhaabni keenya saniif isa ergee namoota kana sadeentu ture jechuudha. Eegas booda gurbaan tokko ka walee jedhanii miseensa koree jedduudha tokko shirma jara keenyaa kanaan Eertiraa keessatti karaarraa qabne jedhanii eegas booda ammoo eedsiin du'ee jedhaniiti haasan akka hooggansi magaalaa keessa jirutti ololan taane irratti oofaa turanii. Leenjii bifa haaraan fudhannee ijoolleen Jibuutii irraa Suudii irraa biyyarraa dhufanii murna dura 1999 baatii 5ffaa guyyaa 8 fi halkan 8 bahararra deemnee magaalaa Markaa jedhame Maqdashoo tanarraa gara kiiloomeetira 30 fakkaate baha Maqdashootti argamti. Hayyee itti dhufna sanitti sin dabarsa. Hanga haala qabsoo irratti daamtee kan hanganuma irratti haa dhaabne dhiifamaa wajji mee ta'ammaati kaaste baatii shaneeffaa tana bara 1999 guyyaa 8 fi halkan 8 bahara gubbaa deemtanii bakka silaa lola dhaboo san irratti argamuu keessan dhaga'ama. Hello. Naobsa network dansa. Telefoonni
gizee gubbaarraan bu'e akkana taate bakka jabduurra turre namni beeytaa waan namni itti jiru quban qabu useetuma bilbila Ifama daawwattoota keenya hangasuugaa invite share godha wanni asirratti himuu nyutu waan gurguddoodha. Hello. Amma si dhaga internet addana raajite ni dhagatee bime gaafite. Ayyee dhaaqu akka sagalee likkitti obboleeyyan keenyaaf dhaggeeffamtuttiin waan kana tolcha. Warri daawwachaa jirtan wanni haasawaa jirru waa'ee adda bilisummaa Oromoo shaneedhaan jaamtee fi yaamtu tana gochoota siitii fi waan isin raawwachaa turte irratti haasa'uudha yaana. Haasawaa jirra share godha invite godha ummata obboleeyyan keessanii akka seenanitti gaafiin itti aantu obbo Daraara bara 1999tti ji'a shaneeffaa keessa murna leenjii haaree fudhatee halkan 8 guyyaa 8 bahara gubbaa deemuudhaan lola baay'ee keessatti nama hirmaate keessa ati tokko lola baay'ee kana gubbarratti miidhaa gurguddaatu ga'ee obboleeyyan keenya qabsaa'ota gurguddaan nurraa akhiramee shira jajjabaatu achi keessa raawwatamee jira ta'etu odeeffannoo gahaa taate qabna mee ati gaa akka nama qaamaan lola san keessa jirutti akka waan achi deemaa ture nama beekutti maaltu ta'e joolleetamii wareegame eenyu waan kana duubate mee waan lola baay'ee kanarraa bal'isiitii daawwattoota keenyaaf nu ibsi akka Oromoon hubannoo irraa harkattutti jechuudha. Galatoom yangaasa wanni kun waan hedduu akka malee jabaati. Ayyee. Lafa sanitti wanni godhame guttaa sadii ture achi waraana dur woboo gaara turtee fi ijoollee dur biyya keessa turan kan Sumaaleetti gabba'an jechuudha hidhannuma isaanii wajjin achi turanii fi kan leenjii Eertiraatti fudhatee dhufe walitti dabalanii Korolootti bifa haaraa ramaddii haaraa nu ramadanii beedhaboon sun fagoodha achirraa beedhabaa kana dhufnee qubanne duuba. Hayyee. Hoggansi gaafa san wajjin ture jaalcaalaa leencooti jaalkumsaa gadaa yookiin abbaa liibanii bultumee bilee biyya Siwiidin kana jira. Akkasuma qilxuulleen nu bira jira hogganoonni qaamaa miseensa koree jedduudha jarriin kana nu bira jira abbootiin buttaa abbaan cibirraas ni jira jechuudha. Hayyee. Amma duuba beedhaboo tanarraa gara kiiloomeetira 40 takkaa ka jedhan bakka waraanni wayyaaneetii fi warra Araaree jedhan warra Raawweena kan magaalaa beedhaboo san qabu kan mootummaa Itoophiyaatiin ijaaramanii Sumaaleedhaantu jira wayyaanee wajjin gara kiiloomeetira 40 nurraa qubatanii jiranii. Hayyee. Jara kana dha'uu qabnaa jennee murteessine jechuudha. Murtiin godhameeti buttaan lammaffaa fi buttaan tokkoffaa buttaan sadaffaadhaa bobbaane. Hayyee. Abbootii buttaa san keessa dheeressaa roobaadhaa har'a nama qabsoo Oromoo irratti harka guutuu isaa dhabee mana hidhaa keessa jaala jabaa Ameerikaa jira. Hayyee. Hoggansa san mata dureedhaan isaa fi abbaa liibanfaantu nu fuudhee waraana Hussein Aidid meeshaa gurguddaa wajjin qabannee lola san milkiidhaan xumurre magaalaa 4 keessaa baafnee daangaa Oromiyaatti kaloo'inee jechuudha. Lafa amna xiqqoo takka miilaan deemnee Oromiyaa seenu jechuun kutaa Baalee seenu. Hayyee. Gaafa achi geenye abbaan liiban waraanni sagantaan deemameef biyyatti deebi'uun fi achiin bobba'ee akka cabsee biyya seenuuf. Hayyee. Abbaan liiban amma waraanni Sumaalee lafa qabatee qabsiifnee nuti ammoo bobbaa achiin deemnee itti fufnaa ijoolleen tun ammoo dhaqqabaadhaa fi dheeressaa roobaallee ijoolleen biyya keessatti hoggansa gaarii godhaatii turte woboo duriitii ijoollee jajjabduudha jara lachuu. Meeshaa guutuu qabnaa rasaasa gayaa qabnaa leenjii humna mahandisaa qabnaa ka Eertiraa keessatti leenjii mootummaan Eertiraa leenjii nuu kenne Eertiraa akka har'aa tana ta'in Eertiraan gaafa sanii adda bilisummaa Oromoo deebistee ijaaruudhaa fi humna qabdu hunda irratti fixatte. Humna mahandisaa qabnaa
kasayliidhaan ijaaramee jiru saylii tokko guutuun nu wajjin jira warra kana wajjin miinoo harkaa qabna in bobbaana jennaan duba waajjira damee siyaasaa adda bilisummaa Oromoodhaa abbaa caalaadhaa qunnamee gaafasanii tasumaa'u qormaata goonee waan hin finneef waraanni kun Harargeedhaan seenamoo Boorana gara kibbaatiin seenaa qormaata gahaa miseensa uleetii fi hawaasa biyya keessa wajjin qormaata godhutti waan jirruuf waraana biyya keessa jirus woboo biyya keessa jiru kan Baalee jiru kan Harargee jiru kan Boorana jirus humna kamtu humna jabaa kana barbaadaa hogganoota achi jiru wal qunnamuu waan jirruuf deebi'uu qabdan beedhabootti nun jedhan. Akkana jee ajaja isin kanne abbaa caalaati jechuudha waraana ummata wajji wal mari'achaa jirraa beedhaboo deebi'uu qabdan jee akka isiniif booda deebitan kan isin taasise jechuudha. Akkasi kun beedhaboon nurraa gara kiiloomeetira 70 agas fagaatti. Dhageeffadhaa Oromoo likkitti seenaa tana likkit dhageeffadhaa Oromoon walii daddabarsaa waan takkaa hin himaminiitu himamu jira. Sirri dhageeffadhaa ayyeetti ofii daraaraa kiyya. Amma duuba hin deebi'u fa'aa ijoolleen abbootiin buttaa abbootiin muraasaa humni kun humna gayaadha addi bilisummaa Oromoo uumama isaa keessatti humna leenjii gayaa qabdu kan meeshaa gurguddaa dhukaasuu danda'u kan miinoo seeraan barate kan ammoo leenjii bifa adda addaa fudhate warri Eertiraatti leenjii kuni warra leenjii gahaa fudhate ijoollee kumaandootu jira ijoollee mahandisaatu jira akka waraana mootummaatti baranne barumsa gayaa addi bilisummaa Oromoodhaa hiree qabaatee waraana leenjiseen beeku akkasitti. Hanqinni gama leenjiitiin jiru hin jiru jechuudha. Hanqinni gama meeshaatiin jiru hin jiru. San gubbaan ammoo if booda isin deebisaa jira jechuudha. Deebi'uu qabdanii isa jedhu dirqama abbaa liibanitti kenname. Abbaan liibanis siigaa waan godhuun qabu hooggansa isaa oliitii deebi'uu qabdan jedhee ijoolleetti nutti himaa ijoolleen gaa amma akkamitti deebina as geenne beedhabaan hangam nurraa fagaatti biyyi keenya hangam nutti kalaa. Nuti biyya kana maal goona eega waraana humna ganaa kana qabaannee biyya seenuu qabna. Humni wayyaaneedhaa baadimmee jira. Yeroo isin baadimmee irratti xiyyeeffattee jirtu kana nuti biyya seennee uummata keenya ijaarree duubaan dha'uu ni dandeenya isa jedhamu ture. Hayyee. Taasumaa'uu ta'uu hin qabu jedhanii beedhabaatti nu deebisan. Halkan tokkoo fi guyyaa asrii kaanee halkan deemaa bullee kamiilli nu dhume ispaaltii irra deemna kophee caantaa Tigreedhaa san kaayyannaa miilli nu luqqa'ee beedhabaatti gallee halkan walakkaa. Hayyee silaa bar baadimmeerraa wayyaaneen lolaa jirti moo kam? Baadimmee loluu jirti wayyaaneen gaafsan. Addi bilisummaa Oromoo gama jalaa kanaan seenuun isii faayidaadha moo kam silaa? Karoorummaan guddaan hogganoota shaabiyaan nu wajjin jira waan kana irra sii dhufa. Hogganoota shaabiyaan nu wajjin jiru kanallee karoorri guddaan taargeettiin guddaan humni guddaan ol jira. Nuti hanga Finfinnee jalaatti naannoo lafa tuulamaa asii Harargee dhiyaa dakanaan loluu hin qabnu walakkaa biyyaa seenuu qabna isa jedhamu asiin karaa Mooyyalee deemu karaa Dillaa kanaan karaa kutuu ol baanee Awaashiin gubbaadhaan Hadaamaa jalaan gad deebinee lafa obboleeyyan keenya Karrayyuu kanaan dakanatti humna isii xixiqqoo facaatu jirtu tana kutuu fanjii waan kana dalagu akkaataa dildilli kun itti kutamu karaa guddaa biyyoota wal qaxxaamursu kan akkaataa itti diigamuu danda'u ijoolleen kun leenjii bifa adda addaatiin fudhatan tireeningii achiteetti. Waaw! Hayyee silaa kaabar leenjii tana gubbaa irratti wayyaanee baadimmee irraa loltu isin wanni ilaa Finfinnee deemuu isin dhoorkaan jirtu maaliif abbaa caalaa abbaa libaniin akka isiniif booda deebitanii haaree baay'ee deebitan isin taasise jettee yaaddaati. Bakka kana jira dubbiin guddoon ittiin sii dhufa amma gaafa halkan nu deebisan halkan deebineeti buttaa tokko achi dhiifnee turre buttaan tokkoon kun jaal mul'ata gurbaa jedhantu wareegame seenaan isaa yaadatu abbaan buttaadhaa isaa buttaan isaa kun kaambii keessaa mooraa amma keessa qubanne jirtu tana keessaa ala bahee battala ala qabatee jira haga deemsa daqiiqaa 10. Buttaa tokko jechuun lakkoofsaan nama meeqa dhageeffattoota keenyaaf ifa akka ta'u waraana lakkoofsa meeqa ta'u? Haga 150 haga 100 akkuma humni sun itti ijaarametti. Hayyee hanga 150 gahuu jechuudha. Hayyee oofadhu. Amma duuba halkan kana gaafa nuti dhufnee akkuma nuti qubanneen shoorarkaatti dhufne nuti magaala mooraa dhufne kanatti jechuudha. Mooraa beedhabootatti deebi'aa isiniin jaan tana taweeraramte dhaytan.
shoorarkaa weeraramu osoo hin ta'in namuma akkas olii gaffi fiiguutti dhufne jechuun waanuma adda addaa rakkoo jira. Makiinaa hedduu tokko kan nuti deemu jiru argina. Yeroo asii waajjira dhaabaa hamaritti gabaafnu makiinaa kasalaatiin jedhanii. Wanni kun ammoo bara dheeraa bakka kana turre ijoollee achi turtee jira. Makiinaan kasalaa akkamitti battala qabatee kallattii karaa bahaatiin karaa dhiyaatiin kibbaatiin kan akkatti magaalaatti deemu kuni maali? Lafa Sumaalee keessa nama keenyaan akka namni keenya akka hubatutti teessumti lafa biyya saniidha. Lafa ciiftu makiinaan karaa fedhe deema. Ispaaltii wanni barbaadu hin jiru. Dachii hundarra deema jechuu makiinaan. Amma duuba meeshaan fanjiin tuni xiyyiitiin rasaasni boombiin magaazinni keenya guutuu achiteetti. Warri shaabiyaa hogganoonni shaabiyaadhaa kan sadarkaa jirinaalaa biyya keessatti hoggana sadarkaa jirinaalummaadhaa qaban kan wajjin jiran nama lama haatteedhaa fi barakati ijoolleen kun lamiin qabsoo bilisummaa Oromoo shaabiyaa har'a nuti arrabsinu tana tan qabsoo teenya balleessuu jirtu tan kan obboleeyyan keenya miidhuu jirtu tuni kasaaraa guddoo isin kasaartan isinitti himuuf deemaan. Habtee fi barakat kun dhaloota Eertiraati, ilmaan Eertiraati ammoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo tana isin wajji warra yaa'u. Warra nu wajjin leenjii humna achi jiru sanii fi humna leenjii dhufu kana sirnaan akkaataa tarsimoo nuti loluu dandeenyu. Isaan akkitti amanetti adda bilisummaa Oromoodha. Hoggansa biiroo qaba malee leenjii waraanaatii fi bulchiinsaa hin qabu jedhaniiti kana. Isaan waan kana irratti bilchinna loltuun jajjabduun hoggansi jajjabni akka nu keessaa bahu akka namni hogganummaa tana beekumsaa waliin kennine namni gootummaadhaa fi murannoo qabu lolchiisummaa qabu waan kana isaan irra dalaguuf nu wajjin deeman. Hayyee abbaa caalaa ka waan kana ajajee akka daawwattoota keenyaaf ifa ta'utti obboleessa Leencoo Lataa yookiis obboleessa Yohaannis Lataatti ta'uu beekaa obboleessa isaati jechaadha. Hayyee uffadhu Daraaraa. Amma nuti asii ol deemaatii turre gara daangaa Oromiyaadhaa magaalota sadi keessa Waajjidii magaalaa maalii jedhani Eelwat magaalaa jedhan bakka hundatti wayyaanee cabsinee waraanaa sun wayyaaneen leenjiftee achirratti uummata gurraacha kana siin leenjiftu kana hunda ganda magaalaa meeqa keessaa baafnee lafa tana hunda qabannee nuti jirru wayyaaneen guyyaa meeqa nuu gadi dhuftee magaalaa bahii dhabaa marsitee jirti. Waan kana ammoo shira kana hoggansi keenya keessaa harka qaba. Akkamitti harka qaba hoggansi keenya keessaa mee? Ayyaadai waan ragaan guddoon ani qabu waan lama waan bakkuma sanitti iyyuu dubbatamaa ture ammoo qaamaanillee eegas booda ijaanillee arge eega mana hidhaallee seene ammoo waan qabatamaadhaan nuti beeyne jechuudha. Yaa nullee waan beeynu qabnaa taragaa qabduu mee ati dhageeffattoota keenyaaf nu ibsiif. Gaafa abbaan libanfaanti seenaan haa yaadattu Jaalcaalaa Leencoon guyyaa dhaasan nu biraa wareegame bilbilanii wanni kuni makiinaa kasala guurtuu miti. Makiinaan kuni makiinaa waraanaa fakkaata. Ifaan isaa dheeraa hin ibsu yeroo garii lafa dirree irratti ifa dhaamsaatii deema. Wanni kun sirriitti qoratamuu qaban warra Huseen Ayidiitti gaafannee jirra. Waraanni kun kasala makiinaati malee waraanni isiniyyuu kiiloomeetira 90 deemtanii daangaa Oromiyaa geettanii jara biyyaa balleessanii dhuftanii eessaan namni isitti dhufaa. Laaligaa amma bakka mooraa kana keessatti. Miinoo Eertiraarraa markaba guutuun wajjin fe'amtee dhuftee jira. Rasaasa Oromiyaa guutuu lolchiisee nu bilisoomsuu danda'utu wajjin jira. Uffata jira. Dawaatu jira. Waan silaa waraana tokko barbaachisee nuti gaafa dhufnu markaba guddaa kana meeshaan hundi nu wajjin guuttamee dhufe waan silaa umrii ta'e nu barbaachisu jechuu hanga gaafsa naannoo sanii lollutti jechuudha. Silaa waan Oromiyaa bilisoomsuu danda'u qabattanii jaa'aa jirtan. Miinoon gaafa san wayyaaneen lafa sanitti fudhatte jalaa baasuu iyyuu dandeenya. Fuunee makiinaan Sumaalee nu bira jira. Waraanni kun waraana guddaadha. Waraana nama 400-500 olitti shalagamu. Halkan kana feenee baasuu ni dandeenya. Akka namni waan takka hin baafne godhamee. Ganama sa'a 12 ogguu gahu wayyaaneen dura mooraa dha'uudha eegalte. Xiyyaaraan dhoyte lafaan dhoyte wanni nuti beeknu hin jiru. Maaliif meeshaan guddaan dachii tana diimessee gurri kee waan takka siin dhaga'u jechuudha. Kanaa hundaan. Lola gaafa sanii irratti ijoollee qaqqaalii akka Abdulbaasit Idriis, Yaasiin Walloo, ijoollee sadarkaa hoogganaa jiru, ijoollee goggoota jajjabduu waraana bilisummaa Oromoo keessa kan bara dheeraadhaa turan. Wayyaaneen akka waraanni bilisummaa Oromoodhaa dura dhaabbatee wayyaaneedhaan lolee wayyaanee akkasitti ajjeesee hin beeku. Waraanni gaagara birgeediitii oli kan irratti bobba'ee Sumaalee magaalaa gadhiiftee deemte hanga sa'aa 8 akka Itoophiyaatti ganamarraa
lola sa'a 8 deeme bishaan dheebuu jira meeshaan gurguddaan gurra si duucha dhiiga namaa gartaa waan kana hunda wajjin mataan keessi wareeraa namni karaa itti bahu hin beeku ijoolleen osoo waraana keenya seetee itti deemtu harka diinaa buute nama 50 oli. Hayyee. Ijoollee san keessaa har'a biyya Siwiidin kana gurbaa Baabbilee jedhanii tokko biyya Siwiidin kana jira. Ijoollee gaafsa lola wajjin turre har'a biyya alaa kana jiran hedduutu jira. Sadarkaa hooggansaa irra warri turan warri ammana dhaga'u tiirullee jiraachuun ni mala. Duuba lolli sun akkasitti umuramee sa'a 8 boodatti cabsinee bahuu qabna. Maaliif humni isii xiyyaaraan dabalataa makiinaan dhufaa jalli kun humni isii lafa guddoo tana humna tokko yoo cabsinu kabiraa duubaan nu dhufaa nuti ammoo bakka sanirraa socho'uutti hin jirru rasaasa bitachuu dhufaa waan kana cabsinee eega marfamne cabsinee keessaa bahuu qabna isa jedhamu murtii akkasii gubbaa geenye buttaan lola kanarratti lola guddaa wareegama guddaallee kafale buttaa lammaffaa kan achi ture jechuudha kan mul'ataan hoogganamuun buttaan kun maajiirratti cabsee ba'ee eega baane kiiloomeetira gara 20 moo kana deemneeti karaarra baanee karaarra ammoo warri Sumaalee dirmannaa nu godhanii Hussein IDD fi Usmaan Atoon Sumaaleen gaafa Itoophiyaadhaan wal loltu irratti walii galti. Magdashoo irraa dirmannaa nu godhanii makiinaa nu fuudhanii nama dadhabe karaarraa gagguuranii burkamaa bakka jedhan nu qubsiisan. Hayyee. Burkamaa kana achitti gaa ijoolleen madoolleen ni jira nama nurraa wareegames nama qabames achi namni walitti gabaasee humni kun bifa haaraan ijaaramee ijoollee madooyte gaaf sana hamariin geessinee ati gara ji'a tokkootiin booda bobbaa goone jechuudha. Amma tana sii gabaabsaatiin deemaa hayyee guutuu yoo haasa'e fixuu hin danda'u gaafa bobbaa goonu kana ani ijoollee hamar dhaqe ani hamariin dhaqe gaaf sana ijoollee riifarii deemtu wajjin hamar dhaqee mooraa jaalla aanessoo waareeraa hoogganu mattoo jedhanii achiin ture gaafa waraanni bobba'u galgalan ijoolleen hawwisoollee mooraa san keessa jirti waraana nu makiinaa nu fuudhee gara daangaa biyyaa nu geessu jaalmullis abbaa gadaa seenaa naa yaadatu abbaa biyyaa roobaa jarriin kana wajjin ta'ee ijoollee murna takka wajjin makiinaa san fuunee mulkaamaa dhufnee dhukaasaa bakka kollee achi jira hogguu ani dhufu nuti hamarirraa kaanee dhufnu waraana ijaaranii buttaa ramadanii abbaa saayilii irratti tolchanii bifa haaraan abbaa muraasaa tolchanii bobbaadhaaf nu makiinaa finnee dhufuu jirra gaa bobbaaf qopheessanii namni dura dhaabbatee itti haasa'uu jiru yeroo nuti kallattii kan dhufnu san abbaa caalaatii fi jaal bobbaasaa gadaa ka biyya Siwiidin jiru kana kunoo waan kana na dhageeffatee wanta kan dhaamuu barbaada obboleeyyan kiyyaa warri na dhageeffatan warri seenaa kana beektan yoo nin cubbuu dubbadde yoo waan dabiinsa waan hin jirre aan dubbadhu taate asumarraan ammumatan ummata kana duratti akka gaafii naa dhiyeessaniin barbaada. Tumbar seenaan ati dubbachaa jirtu daraaraa tanutis beeynu qaatimmaan tana nama qaamaan keessa ture waan san arke mee seenaa taanitti achi dabruu dura gaafa beeydhabotti isin ol deebisan san kasilaa wayyaaneen baadimmeerraa wal lolaa jirtu ka wayyaaneen Eertiraadhaa wajji baadimmeerraa lola jirtu ka humni hundi achi deebite ka isin duuba kanaan seentanii biyyarratti advaanteejii takkaayis carraa bareedaadhaan lola uumuu dandeessan akka isin lola san hin taasisne ajaja abbaa caalaa obboleessa Yohaannis Lataadhaa obboleessa Leencoo Lataatiin ajajni abbaa Libarii kennamee akka isiniif booda deebitan eega taasisan booda makiinaalee fa'inaa ka isin waraana yettanii shakkitan ka kasalaati isiniin jaanii qabeenyaa fi isinis waliin barbadeessuudhaaf mooraa keessatti isin dachaasanii azaaba duniyaadhaa bariisarratti wayyaaneedhaan isinif banamuun waan qindoominaan isinirra raawwate ta'uu waan nama shakkisiisaati miti kun. Siifini ma dhageeffadhu bakka kanatti hooggansi gaafa sanii lola taanee harka wayyaanee seenne namni waraana sana hoogganaa ture Baacaa Dabaleeti qaamaan dhufee nu dura dhaabbatee waan kana nutti himaatii ture waan wanni kun godhameef. Hayyee. Qabuma bobbaa gaafa beeydhaboorraa nu fuudhanii deemaa waraana san dhahaa Hussein IDD wajjin waraana Hussein IDD wajjin deemaati magaalota san keessaa jara kana dhahaa nuun jedhanii nu erganiyyuu mormiitu ture nuti uummata biyya kanaa wanni nuti dhooynuuf hin jirru. Nuti waraana adda bilisummaa Oromooti biyya Sumaalee keessatti gosa Sumaalee lamii hedduu deemtu keessaa nuti harkan naqan waan kana keessatti mudannoo kanaan dura hargiisaa ta'etu jira maqaa adda bilisummaa Oromoo waan kana dhiibnee deemuu hin barbaannu warreen jedhee waan kana deemsisaa ture osoo jiranu gaafsanis ajajni kun magaaluma tanarraa dhufe Magdashomarraa Abbuma Caalaa faarraa dhufe wanni waan kana
kun mooraa ta'an jarri kun dhufanii lafa qabachuu hin danda'an maaliifi basaasa qabnaa kan ijoollee bobbaa deemtee sakattaa deemtee deebitu qabnaa arguu danda'an warri Sumaalee nu wajjin bobba'anii lafa san hin jiran. Bobbama kana jara kana lafa san qubsiisuudhaaf waan kana godhanii irratti yaadanii godhan malee meeshaa takasalaa suni diqqoodhaa barsan akka nuti harkaan qaban guyyaa san sagantaan godhame osoo namni tokko